Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gunguu uummataa nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Adoolessa 27 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenu taati jalqaba irratti hanga footodhu. White House dhimma Iraan irratti filannoon marti minjaalarra jira jedheen. USA'n humna lafaatiin dhaabbilee nukleeraa Iraan weerartee yuuraaniyeemii isii fudhachuuf karoorfachuun isii himame. Pireezidaantiin Arjentiinaa pireezidaantii Biraaziil hattuu jechuun mufii cimaa kaase. Dooniin fe'umsaa Golden galaana gurraacha keessatti haleelamtee liqimsamte. OFM dambalii gunguu uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawwalaa buutii amma oduu bal'inaan. White House dhimma Iraan irratti filannoon marti minjaalarra jira jedhe. White House sanbata ibsa baaseen pireezidaantii Doonaald Tiraamp Iraan ilaalchisee filannoo mara minjaalarra jira jechuun gabaase. White House sanbata ibsa baaseen pireezidaantii Doonaald Tiraamp Iraan ilaalchisee filannoo mara minjaalarra jira jechuun gabaase. White House kana kan jedhe erga gaazexaan New York Times Doonaald Tiraamp haleellaa waraanaa Ameerikaa akka dhaabbatu ajaja dabarseera jedhe booda. Daareektarri Kominikeeshinii White House Stephen Chang Fox News Digitaalitti akka himanitti pireezidaant Tiraamp yeroo mara furmaata dippiloomaasii dursa akka kennu dubbateera. Iraan garuu sochii shororkeessummaa isii hulaa Hormuz keessatti biyyoota michuu ta'an irratti yoo itti fuftee filannoowwan jiran mara hordofuu itti fufna jedhe. Chang erga qoqqobbii dinagdee Iraan laamsheessee fi waraanni Ameerikaa halkan 13ffaa bakka waraanaa Iraan irratti boombii darbatee booda waliigaltee mariitiin yoo dhufan gaarii ta'a. Ta'uu baannaan maal akka ta'u beektu jechuun akeekkachiiseera. Yaadni Daareektarri Kominikeeshinii kun kan dhaga'ame erga gaazexaan New York Times Doonaald Tiraamp duula waraanaa yeroo faddaan kutuuf murteessuu fi erga gurgurtoonni isaanii walitti bu'iinsi kun hammaachuu akka danda'u yaaddoo qaban ibsanii booda gabaase. USA fi Iraan marii itti fufuu hordofee haleellaa walirratti gaggeessuu dhaabanii. USA walitti fufiinsa guyyaa 13ffaaf Iraan haleellaa erga turtee booda amma dhaabdee jirti. Iraanis haleellaa haaloo ba'u gaggeessitu dhaabu beeksifte. Biyyoonni lamaanuu haleellaa walirratti gaggeessuu kan dhaabaniif mariin gaggeeffamaa jiraachuu hordofee ta'uutu himama. UN'tti ambaasaadara USA kan ta'an Mike Waltz turtii Fox News waliin taasisaniin Tiraamp haleellaa Iraan irratti gaggeeffamu akka dhaabbatu kan godhan dippiloomaasiif dursa kennuufi jedhe. USA'n haleellaa gaggeessituu dhaabuu hordofee Iraanis haleellaa buufataalee Ameerikaa naannicha jiran irratti taasisuu dhaabuu beeksiste. Doonaald Tiraamp filannoo mara harkaa qabaachuu kan himan dippiloomaasiin kun dippiloomaasii fi carraa kennuu haleellaan akka dhaabbatu godhe jedhanii. Gama biraan ammoo haleellaa yeroo dheeraaf yoo itti fufe USA'n hanqina misaayilota sirna ittisaa isii mudachuu mala sodaa jedhuun haleellaan akka dhaabbatu godhame jechuun New York Times gabaase. USA'n misaayila ittisaa qilleensaa kunuunsuu fi haleellaa Iraan tokko tokkoof deebii akka hin kennin murteessuu isiitu himame. Kuusaa misaayilaa ittisa qilleensaa irra taa dhufe kunuunsuuf ajajoonni waraanaa Ameerikaa itti yaadanii misaayilonni fi dirooniin Iraan tokko tokko daangaa sirrii ta'uu isaanii akka darbanii fi bakka itti kutan hayyamaa akka jiran himamaa jira. Iraan erga waldhabdeen kun jalqabee gara misaayilaa fi diroonii 9,000 erga dhukaastee booda amma humnoonni Ameerikaa misaayila isaanii balaa kallattiin hojjettootaa fi loltoota Ameerikaa irratti balaa geessisan qofa irratti xiyyeeffataa jiru. Kanarraa kan ka'e haleellaan bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii, balallii, iddoo raadaraa fi bakka boba'aa itti kuusan irratti xiyyeeffate yeroo mara ittifamuu dhiisuu danda'a. Kunis karoora ajajoota kanneen misaayila ittisaa qilleensaa qaala'aa kanneen akka Patriot, Zaadii fi SMS series kanneen oomishanii bakka buusuuf waggoota fudhatu baraaruuf qaban irraa madda jedhameera. Tarsiimoon waraanaa gabaafame kun hanqina misaayilaa ittisa qilleensaa Ameerikaa fi yeroo dheeraaf itti fufiinsa isaanii waldhabdee yeroo dheeraaf turuu keessatti yaaddoo guddataa dhufe kan calaqqisiisu ta'uutu himama. Mike Waltz garuu gabaasa kana dharra jechuun waraanni USA akka barbaadetti haleellaa kan itti fufsiisuuf dandeettii isaa qaba jechuun haleellaan kan dhaabbate hanqina misaayilaa sirna ittisaa mudatee akka hin taane hima. USA'n humna lafaatiin dhaabbilee nukleeraa Iraan weerartee yuuraaniyeemii isii fudhachuuf karoorfachuu isiitu himame. Gaazexaan New York Postiin akka gabaasetti karoorfattoonni waraanaaf nageenya Ameerikaa humna lafaatiin holqa lafa jalaa Iraanii fi yuuraaniyeemii badhaadhina eegumsa olaanaa qabu weeraruuf hojii balaa guddaa fi dho'isaa ta'e qopheessaa jiru. Gaazexaan New York Postiin akka gabaasetti karoorfattoonni waraanaa fi nageenya Ameerikaa humna lafaatiin holqa lafa jalaa Iraanii fi yuuraaniyeemii badhaadhina eegumsa olaanaa qabu weeraruuf hojii balaa guddaa fi dho'isaa ta'e qopheessaa jiru. Akka gabaasa waraanaa agarsiisutti karoorri kun yoo tattaaffiin dippiloomaasii sagantaa nukleeraa Iraan dhaabuu dadhabe filannoo humna guddaa ta'e tajaajila. Akka itti aanaan Daareektara jiddugala qorannoo tarsiimoo fi idil addunyaa Joosef Roojers jedhanitti weerarri dhaabbilee nukleeraa Katanzaa, Fordoo fi Ispaa irratti karoorfame seenaa waraanaa keessatti hojii walxaxaa fi balaa guddaa qabu ta'uu danda'a. Sababni isaas dhaabbileen kun erga boombiin itti darbatamee booda meeshaalee ijaarsaatiin holqawwan qotanii baasuu, albuuda awwaalame qulqulleessuu fi haleellaa deebi'ee Iraan raawwattu ofirraa ittisuu barbaachisa. Ergama balaa guddaa qabu kana raawwachuuf loltoonni miilaa USA 10,000 lakkaa'aman naannoo dhaabbilee kanaa kan eegan yoo ta'u, miseensonni garee Navy SEAL Team 6 kutaa Reenjara lammaffaa fi kubbaaniyaan meeshaa waraanaa 21ffaa keessa seenanii yuuraaniyeemii kana ni buqqisuu
ni balleessu jedhameera. Akka ejensiin anniisaa atomikii idil addunyaa jedhutti yuuraaniimii badhaadhina qabu paawundii 20 ol kan qabdu yoo ta'u kunis gara boombiitti jijjiiramuuf tarkaanfii muraasa qofatu hafe. USA'n qabeenya kana fudhachuuf balleessuuf tattaaffiin gootu naannicha gara waldhabdee gadi fagootti galchuu akka malus ogeeyyiin ni akeekkachiisu. Gama baatiin waldhabdeen Ameerikaa fi Iraan ji'ootaaf harkifachuu danda'uunsaa humna waraanaa fi yaaddoo meeshaa waraanaa ka'eera. Waldhabdeen waraanaa sadarkaa olaanaa Ameerikaa fi Iraan jidduu jiru ji'oota itti aanan keessatti itti fufuu kan malu yoo ta'u gama lachuu daran hammaachuuf qophaa'aa jira jechuun miidiyaaleen idil addunyaa gabaasanii. Gaazexaan Wall Street Journal ogeeyyii siyaasaaf waraanaa wabeeffachuun akka gabaasetti biyyoonni lamaan tarkaanfii waraanaa isaanii daran hammaachuudhaaf qophaa'aa osoo jiranii bu'aan siyaasaaf tarsiimuu humnaan galmaan gahuu danda'an daangaa isaa irra ga'eera. Gama biraatiin ammoo Ameerikaan tarkaanfii waraanaa Iraan irratti fudhattu hammaachuun isii meeshaa waraanaa misaayila ittisa qilleensaa isiif balaa guddaa akka fidu gaazexaan New York Times gabaase. Hanqina misaayilaa ittisa qilleensaa tarkaanfii haleellaa fi ittisa irra deddeebiin fudhatamu meeshaa waraanaa misaayila ittisa qilleensaa Waashingitan baay'ee hir'iseera. Garaagarummaa yaada keessootiin gorsitoota pirezidaantii Tiraamp dhiyoo ta'an biratti tarkaanfii waraanaa dabalataatiif deeggarsa xiqqaadha. Abdii marii gadiyaanaa jedhama kan ture qondaalli Ameerikaa maqaan isaa hin ibsamne tokko haleellaan gurguddaan Iraan irratti raawwatamu Teheraan gara minjaala mariitti akka deebisu abdiin xiqqaadha. Xiinxaltoonni idil addunyaa haalli amma jiru naannicha rakkoo dinagdee fi nageenya gadi fagoo keessa galchuu akka malanis akeekkachiisaa jiru. Pirezidaantiin Arjentiinaa pirezidaantii Biraaziliin hattuu jechuun mufii cimaa kaase. Pirezidaantiin Arjentiinaa Jaavier Milei pirezidaantii Biraazil arrabsuu hordofee Biraazil mufii cimaa akka qabdu ibsite. Pirezidaantiin Arjentiinaa Jaavier Milei pirezidaantii Biraazil arrabsuu hordofee Biraazil mufii cimaa akka qabdu ibsite. Jaavier Milei pirezidaantii Biraazil Luulaa da Silvaadhaan hattuu fi yakkamaa jedhee arrabsuu hordofee Biraazil ambaasaaddaresii Boonos Aayires gara biyyaatti waamte. Pirezidaantiin Arjentiinaa pirezidaantii Biraazil kan arrabsee duula filannoo ilmi pirezidaantii duraanii Biraazil Bolsonaro magaalaa Sao Paulotti gaggeeffame irratti argamuuni. Gaggeessaan Arjentiinaa kun pirezidaantii Biraazil hattuu fi yakkamaa jedhee kan arrabse duula filannoo paartii mormituu Biraazil gaggeessu irratti argamuun Biraazilumatti argame jechuudha. Pirezidaantiin Arjentiinaa ilmi pirezidaantii duraanii Biraazil kan ta'e Flaavio Bolsonaro deeggaruun pirezidaantii Luulaa da Silva dubbii arrabsuun kan waame mootummaan Biraazil muufachuun deebii kenneera. Pirezidaantiin Biraazil Luulaa da Silva eenyullee dhimma Biraazil keessa akka quba kaa'u hin hayyamnuuf jechuun biyyattii gaggeessuu akka itti fufan ibsanii. Dubbii pirezidaantii Arjentiinaa kan muufatan mootummaan Biraazil ambaasaddara biyyattii Arjentiinaa irraa gara biyyaatti waameera. Biraazilitti filannoon ji'oota muraasa booda kan gaggeeffamu yoo ta'u ilma pirezidaantii duraanii Jair Bolsonaro kan ta'e Flaavio Bolsonaro kaadhimaa cimaa ta'ee dhiyaata jedhameera. Dooniin fe'umsaa Gooldileew galaana gurraacha keessatti haleelamuun dhidhimte. Dooniin fe'umsaa daldala Gooldileew jedhamtu torban darbe misaayil kruuzii Raashiyaa KH-59 KH-63 haleelamtee guutummaatti galaana gurraacha keessatti lixu maddeen nageenyaa galaanaa fi aangawoonni naannoo himanii. Dooniin fe'umsaa daldala Gooldileew jedhamtu torban darbe misaayil kruuzii Raashiyaa KH-59 KH-63 haleelamtee guutummaatti galaana gurraacha keessa lixu maddeen nageenyaa galaanaa fi aangawoonni naannoo himanii. Dooniin alaabaa Giinii Bisaawoo qabdu kun buufata doonii Yuukireen Odeessaa irraa yeroo kaaftu fe'umsa boqqolloo guddaa fe'attee turte. Haleellaan kun dhohinsaa fi ibidda guddaa doonii kana irratti kan uume yoo ta'u har'a osoo hin liqinfamin torban tokkoof yaaliin isii baraaruuf godhame fashalaa'eera. Akka gabaasa nageenya aviyeeshinii fi galaana agarsiisutti hojjettoonni doonii 17 keessaa 10 haleellaa kanaan kan du'an yoo ta'u kanneen hafan ammoo gareewwan baraarsaa biyya keessaatiin baraaramaniiru. Dhaabbanni galaanaa idil addunyaa IMO fi biyyoonni adda addaa haleellaan akkanaa dooniiwwan siviilii fi daandii daldala idil addunyaa irratti raawwatamu dhiyeessii qonnaa addunyaa balaadhaaf saaxiluu isaanii balaaleffataniiru. Odeessuma wal fakkaatuun dooniin fe'umsaa Veetinaam galaana Chaayinaa kibbaa keessatti liqinfamte. Dooniin fe'umsaa Veetinaam Kiyaagoo Nagaa 18 jedhamtu galaana kibbaa Chaayinaa keessatti erga garagaltee booda hojiin baraarsaa guddaan gaggeeffamaa jira. Dooniin kun qilleensa cimaa fi haala qilleensaatti yeroo garagalte lammiilee Veetinaam 62 kan fe'atte yoo ta'u hanga ammaatti sakatta'insa ariifataa taasifameen isaan keessaa namoota 45 baraarameera. Haa ta'u malee namoonni 18 hafan ammallee achi buuteen isaanii dhabame. Balaan kun naannoo odola Ispraatii falmisiisaa ta'etti kan mudate ta'us gareewwan baraarsaa Chaayinaa fi Veetinaam garaagarummaa isaanii moggaatti dhiisanii xiyyaaraa fi doonii fayyadamuun waliin ta'uun sakatta'insa saffisiisaa jiru. Ministeerri imala Veetinaam Chaayinaan gargaarsa baraarsaa hatattamaa taasisteef galateeffatanii imaltoota afaan baraaruuf tattaaffiin ammallee itti fufa jedhanii. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasumas YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.